به garsiisuun na yemmu. ما أقول سنت قرص يوم ما أنت تربي سودان ما كان أقول Silkii irra barattee moo barsiisaasi barsiisee jira jechuudha fedheeti. barataadhaan barsiisaa miti barataadhaan wala sitti nimni osoo ispoortii kana eegalee. Barataadha garuu mana ispoortiitti barattee moo silkumaan laaltee barattee jechuudha fedheeti mana teessee. Maa silkii fi silkiin laaluu fi wanni. Gaafadha Taajuddin. Gaafii si gaafadha. Gaafadhu waan ta'e. Nama funyaan si qabe seera amma ittiin baratte kanatti hattifatanii ofirraa baasan. Seera amma ittiin barsiiftu kana nama kana funyaan si qabe hattifattee ofirraa baaftu akka barsiisaa artutti. Waay gudii bar. Guys, akkinni ifaajee teenya lafa balleessite. ifaajee teenya maan beekaa si ilaalaa jira barnootillee. Ni iluun nu jeeqe wallahi. Miyuut godhadhe noo nama kuma tokkotti ilaalaa jira barsiisa miyuut godhadhe amma bakka Nama dhibba tokkoof sultamii afur. kuma tokkoon gaa agatanii oofetti anillee waan babbaradhuun baradha. Bakka qarqaaraa. Nama mee quxurii afur hojjetu nu agarsiisi. Iluu si fayyadasiifaa. Na dhaggeeffadhu amma quxurii afur nu agarsiisime. Akkamitti hojjetama quxuriin afur. Quxuriin afur. Quxurii afur ka barreessan moo kana madhaan? Kana madhaan malee ka barreessanii bitti dhiisi hin beekne amma gaafii si gaafadha. Namni afurii si dhufe. Duraan tokko jira, duubaan tokko jira, gamanaan tokko jira, gamanaan tokko jira. Kam dura dhooyta? Mee. Nama afurtu jira, tokko si dura jira. Ayyee. Tokko si duubaan jira. Tokko garanaan jira, gara harka bitaa tokko gara harka mirgaatiin jira. Kam dhooyta jalqaba? Nama nutti hin baay'isin jedhatu nama meeqa? Fani garuu naataa teerta turbaa wallaa nama nutti hin baay'isin. Naataatee jirtaanilleen quxurii afur nu garsiisi gaama nu garsiisuu kee baay'ee garsiisu. Okay, amma quxurii afur akkatti jechuun nu garsiisi. Quxurii afur. Quxuriin afur kushuu moo ispoortii moo kaarate? Jechuun quxurii afur ispoortii hunda keessa hin jira jeetii yaadaan. Kaaraatee keessa quxurii afur ni jira. Bikka biraattillee faaraa sadii nama mataa gisa jaan dhageenye. Quxurii afur olutaalee si dhaagze namni jiruun dhagee bar. Akkamitti quxurii afur dalaguu akka qabannaan galle saniin baruu barbaada si galee nagarsiise quxurii afur balees. Indeet baaraa tokko juu godhee lafa qofisu. Kana jiru sanii Toba waan akkasii hin jiru. Quxuriin afur tokko. Wanni akkasii jiru sobalee. Wanni akkasii jirtu hin jenne. Wallahi jechuun dhaga'ee koloo haga haadhaatti irra hin geenne waan san nullee irra hin geenne. Hayyee xiffii fuulaan kan miilaan agarsiisi. Xiffii fuulaan? Miilaan kadhaamu. Miilaan moo? Harkaan jedhee. Miilaan. Sila fuula miilan nama dha'uu moo kam miilan fuula nama dha'uu moo? Xiffii jira barka miilaan xiffii akka harkatti miilaan nama dha'utu jira mire? So wanni sirriidha wallahi sirriidha ni jira garuu iddoo mijataa miti ka harka kanatti naaf salphata amma yeroo ammaa kanatti. Ati miilaa sana beektuusa? Beekumsa osoo hin ta'in beekumsa jechuun qabattoo lama qaba harmaa kenyoon ta'a. Maaliif maal qabattoo maaliif maal qabda? Bagabboo mana irratti jirti yaara. Qabattoo lama yoo qabaatte adiin hin laakkamu yaloo qabda achi booda kunniin baratti hin jedhamu mala hiite malee.
Maal qabda maal qabda? Maal? Qabatto beeltii lama qabaatte. Adii jala qabachisiidhanii san hin laakkaamu innu. Achirraa yeroo fudhattaa adii irraanii. Gurraachan eegaltaa akka fudhatamu baddiidha. Gurraacha. Ati gurraacha qabda amma? Gubbaa ga eegaltee taate. Dhiisi amma nu galeeyyuun gubbaa ga eegalee bar. Ati amma gurraacha qabda? Already last gurraacha jechuun bar daanii. Siin galle kaa'inni gubbaa ga eegale bilaak irraa ga eegalee ga oofaa jira siin galle bar. Iluu wallahi hin taaneeti. Namni adii irraa jalqabaa miti mucaan bilaak irraa jalqabe. Gubbaa ga Ati bilaakii fudhatte? Duuba gurraacha qaba fudhadhe kaa'ammaan jechuun adii fitee jira bar. Adii irraa maal fudhatta? Adii irraa maal fudhatta? Adii irraa maaltu jira? Diimaadha ka diimaa inshallah ammaarra ka. Sirrii miti adii irraa yeloo jira. Adii irraani yeloo fudhatta. Adiin sun amma jalqaba seentu adii ima hidhatta akkanuma gaafuma jalqaba seentu adii sii kennan. Hidhattee seentaa jechuun hin barattaan jechuudha. Adii san barattee eega jette yaloo sii kennan wal keessa hin ta'in gurbaa ka malaan balleessi nama bareedaadha ta'u. Ati bilaakii qabda. Adii guyyaa ispoortii seentu ittiin seenta. Adii ittiin seentaa ooftee. Ati amma maal qabda jechuun sanii miti jechuun ati amma maal inni silaati maal qabda beeltii fudhattee jirta eebbifamtee jirta jechuun already eebbifamtee? Ani moo? Maal eebbifamnee kuloo akkanumatti jira gamma. Osoo hin eebbifamin akkamii qabatta fudhatte ree? Ati jaalalummaani. Bexaam itti na kofalchisaa jirta. Na kofalchisaa jirta. Jaalalummaan sii kennanii? Jaalalummaan na kennanii. Wallaahi bexaam faniidhaati akkam. Inna ispoortii harkaa malee ta miilaan beektu jechuu amma. Dhugamaan barate siyaadaan namni nu qabata. Anuu akkasii seebar. Ati baranne anta? Iluu hubannaa taate. Maa yolbaa. Hin baranne ati waanuma tiktookii irraa argite nu barsiisaa jirtaa bara. Waanuma tiktookii irraa argite nu barsiisaa jirtaa ispoortii hin baranne. Maa badabboo nama meeqa funyaa harka si qabee harkarraa si deebisiise maal taate? Amma reefi harka qabadhu siin jedhee maal taate? Eenyuun okay qabadhu naan itti kana barsiiste sammuu. Barama sun dhumate barattee amma sa'un namni sin da'u natu itti gaafata. Okay amma nuti kaataa nu barsiise. Keessanii maal akka ta'e beeku aartii nu barsiise aartii tokko nu barsiise jiraame aartii. Minaamin jettee sagalee baastee minaamin jettee akkas jettu ni jira waan akkasii faa nu barsiise amma qabii hiikii minaamin dhiisiti waan namni hundinuu hawwatu tokko waan namni ilaalee just nama joosan nu barsiise. Yalla hushuu sin barsiisa wanni galee aganuu. Yalla. Ati bikkuma teessee waliin kaatusa? Yaa? Bikka teessee agarsiistaa? Inni ushuu lafa taa'anii baratan beekaa isaa lafuma taa'ee. Ol kaanii bara akkas jajjaanee bara ribeeyinaa bara obboleessa kiyya. Hedduu isaa lafarra dalayda isa biratti. Kun jira. Ama wanni si barsiisa amma wanni ta'e. Teessee akkamiin nu barsiisu deemte jechuu fedheeti? Maa jechuun haala salphaadha. Haala salphaan si barsiisa. Kana maal rakkoo qabu? Wanni waan guddaa miti. Itti fufume. Miti laala. Argitaa? Arginaa jira. Ana qofa miti namoonni dallaalu jira. Inni dhiisi. Itti deebisi amma qaree goota deebisi akkatti nagarree. Aboo dhaggeeffadhu warri mana ushuu si hoosii harkasiisa kaasa sanaa. Indi ispoortii namaa balleessu jira. Wallahi laa akkasittillee rakkoon qabu jechuun ati haaluma beeytu ooftaa barate hin baradhaa wanni jedhin ka haaluma beeytu ooftee namni si jalaa baratu yoo fedhe ati maal goota maa Okay barsi arkusi. Silaalaa jira barnutu maan dubbanne bar. Baay'ee nu barsiisi.
Kaagal jibsi shaan dhufe abaratu dhodaasa. Itti fufi. No injuru isaa miti Kuma bira machaan aballeesse dhiifamaa taajuddin itti fufi. itti fufi. Ayyee. Jechuun akkatti illee yoo ta'e tokko waan guddaa miti jechuun waan wanni hin dararuuti. Laal maafi. Wallahi. Ayyee. Tuni tamoommadooti tamoommadoo moommadoo biyya arabaa keessatti. Taargisee ruusa nyaatan ispoortii. Dhugaa hin dhaabaa jettummaa ta'u hin dhaabin kaati fixime. Sun ispoortii gisee ruusa nyaatan ruusa if keessaa facaasutti. Haafitu maakii haafitu eegi fiti kaa jedheebi. Isaa osoo jiraa waraanaa miti. Haasawatti hin jiru. Ishii fixi fixi. Ani basaa kumut kun. Hin dhufe jechuun an abbaa hojjetu waan ta'eef waan akka dubbachuun qabdan. Bitar kakkai gooti san duuban nama dhooyite jechuudha. Illuu dhiisii dubbachuun qabdan ji'aa fixadhu ji'aa fixadhu. Gaaffii akkanaa gaafachuun bareedanii deebisaa fi rakkoon qabu. Iluu yeroo kana maal hojjetu jirtu beektaa? Nama achiisitti ta'e fiigu laalu jirta. Nama achiisitti ta'e fiige. Please itti fufiiti dhuma nu himta. Please eegaa jirra. Ayyee. Gootee qalbii na dhageeffadha yoo barachuudha. Iban sagalee jalaa gateemte. Wallahi atta. Ayyaa. Ayyaa. Wallahi bara. Yeroo kana makkan godhu jirta beektaa? Nama afur mooshan dhooyte margite. What do I say? Jechi amma laal amma hin dhooyte malee ofirraa dhoorgana keessa hin fidne jechuudha. Ofirraa dhoorgaa nama dhooyte malee hima dhaarta bar namni illee si dhaabar. Jechuun ispoortii beekan beeylu taa'e. Akkaatu dhageenya akkanatti. Hin jiru gaa amma waan ati goote kana keessa kaati dhooyte kan dhoorgitu hin jiru. Yaa Ofirraa dhooyte. Akkanatti godhadhe sun homaa hin jaboon. Mee akkamitti godhatta? Akkanatti godhadhe sun nama bara. Nadha jedhaanii irtaar fuulli kee badhee jira. Kootto jedhaanii jira yoo dhiira qabaatti mi'a maal taate. Eshi eshi. muuzii nutti qabachaa jira mucaanii muuzii ajaa'iba nutti qabataa jirta amma. Nuu ta'e. Nuti muuziin isaa nutee jira gaa'is akkee nutee jira nutee jira ispoortiin isaa jechuudha. Irra nuu deebi ammallee. Yaaraa daalisu natu yaaraa daalisu. Irra nuu deebi. Jira nuti Nama hedduu dhooytu nu mul'isi kaate amma nama tokko dhooyte miti amma dhooyte kan. waan kan hin miilli kan keen hojjetu miila waata kan dhooytu san bikka biraa bar miilaan dhaani. Ati harkumaan fixaa eegaa osoo harkaan akka jettuu bar miila si jalaa kaasanii lafa si darbuu danda'anii baggeessa nama xiqqaa godhu. Oshoo jette gaa oshoo wali kaarattee jette kaarattee silaatee. Okkee amma kaaraatiin nu barsiisu jirtaa? Oshoo si garteesse kaarattee ka miila haga ammaa hin tuine ka waan si ajaa'ibu ka miila haga dhaan tuine haga ammaa waan si agarsiisu kana keessa haga ammaa hin tuine ka miila. Okkee amma ka kaaraatii nu barsiista amma? Kaarattee. Yaa hin danda'ama sunillee rakkoon qabu. Nu barsiisne. Si'ee ciisu jiru yoo namni sitti rakkam goota. Sanaatummaan naa himigaa. Si'ee ciisu jiru namni yoo sitti dhufe haala salphaan ofirraa deebi. Argitaan wafii. Ana qofaam nam 800 harka jira. Okkee sii ciisu jiru jechuu. Anaa ciisu jiru amma normaali anaa ciisu jiru. Nama bakka ispoortii hin dandeenye kana yoo argite nama waan danda'uu beeku kana yoo wanni kan dhufu taate itti ol ka'a maalii kanaa jechuudha. Waa'ee itti ol ka'iinsa fi ol ka'iinsa waliin qabattus maa ta'e. Okkee. Jiiftatuma. Achumatti fuularra laxxafa jechuudha. Akka kana argita. Arke?
Loite asin loite. Kufa inni. Hai, mucaan dheeraa dhaabbatu akkamitti harki hanqituu fuula isaa tokko ciiste. Kalleer miila jalaa dha'ee wajjin lolluuf harka jala qaba. Akka jedhaa. Okay, amma naa galee. Amma naa galee. Miila dhiitee wajjin miila dhiitu namicha fuulaan gad dhufaa harka afaan keessa ka'a. Qaalichi gad dhufa jechuudha. Qaalichi gad dhufa. Amma ati ofirraa kaaftee moo ofirra jiisitee kan? Qaalichi gad dhufa jechuudha. Nama kana taajittiin ofirraa kaaftee moo ofirra jiisitee? Amma qaalicha kana gad harkisee jechuudha. Dukaan da'uu yemmuu argitee gooyi. Argitee dukaan da'uu. Okey, argee garuu namichi sirra jigee barate akka namni sirratti hin jiine nama ofirraa dhoorgaa jirta. Namichi kana dhooyte miila dhooyte afaan. Jechuun inuma kana jiguun hin qabu dukaan dhiitee harka illee asii tolfitu jira dhiinumaan taatu bannaadha. Oo achuma dhaabata jechuudha sama irratti. Gateessi isaa